Sonoojii naasaa jirtu bakka akkuma nama nagaa bakka walumarraa cufannee gizee biraa sii bilbilaa naan jetteeti cufanneetuma addaan deemne. Eegas ima eegee hadda dhufti boru dhufti biizii godhe maal osoo jedhu waggaa tokko lakkoofsise laata. Amma anas biratti isii kan barbaadaa jiru har'as dhuftee jaalallee koo haa taatu yookaan kaadhimaa godhadha jechuu osoo hin taane lubbuudhaan kan jirtu kaaniyyuu adda baafachuu barbaadeeti. Sigalee namni tokko osoo si bira jiru osoo si waliin haasa'u yoo calliseetuma hafuura isaa dhabde ያስጨንቃል beektaa maakii. እኔ ከማንም በላይ ነው የምወዳት ከማንም በላይ ነው የሚጨነቅላት ሲገሌ ሀዳ ሞቱ ጨልስቴ ሀፉረ ዮ እሺ ሀፉረ እሺ ዮ ዳብ እንዴት ነው የሚችለው አከሚት ጨልስ እሺን ደግሞ ደለቱ ወላጋት ጊምቢል አመ ነምኒ ኩን አከነት ጨልሴ በዱሜ ጨልሱን እንደንዳማ አከነም tokkotitti dubbuudhaan jiraachuu fi jiraachuu dhabuu isii bicha yoon hin beeke anaaf gahaadha. Wallahi saniif caalaa ture. Rook ati duraan maatii si hiriyoota si maal kana waliin barree wal simbarsiifne? Yaa dhugaa dubbatu maatii isheetii waliin barre hiriyaa ishee takkaa wal barree jirra. Hiriyaa isheetii namootu gizee tokko bichaa waliin haasofna amma isa sanis hin dalagu akkaawuntiin sunis. Akkaawuntiin hiriyaa tan tootanaa dammoo nama biraattu fayyadama. Miseenjar ነው የምናወራ ሚሴንጀር እሲ nama biraattu fayyadama. Itti barreessaa ati silkii bira hin jirtu naan jedhanii eessa dhayxee jedhee gaafadhaan bakka si dubbisti maal naan jedhaniitu gaaf kaanitti hin jirtu iyyuu siin naan jedhan. Abbaan silkii bira iyyuu hin jiru. Bilbilli kan kootii naan jedhan. Yaa adiin irraa kaafatan nima callise yoo hin bilbilallee yoo jedhu hin bilbilam yoon barreessullee yaa bilook tadariggaalloo. Saniin maaki እንድትረጂኝ ነው የምፈልገው እዚህ ጋር ወይ waggaa tokko guutee jechuudha. Silkii sanii gisee barreessituuf illee namni si deebisu suni teekstii si ni deebisa afaan Oromootti dubbatanii. Ani waa dhibba asii achi barreessaa waa takkatti bichaa jedhee naa deebisa. Min turgumaallo. Maal? Suniyyuu tureetiniin jira amma haga adii narraa kaafatte haga nabiloo kan suni xiqqashoo si bubbuleera ammas baatii 3-4 ga'a. Sanuu haga biloo kami qara laalaatuma callisan booda faasii bilbila gaafanaan jedhantu jira. Namni siin jeesun saayibboota isiiti moo eenyu akka siin jeesun namaati beeytu moo nama Oromooti moo warra hojiiti moo akkami? Ana akkami beekamaa keessan beekuu hin danda'u baranis bilbila isii ka qara wajjin haasofnu argite nama biraa bira jira natti fakkaata akka hubadhetti. Isiin mana arabaa hojjettiimi? Isiin hin jirtuu naan jedhan. Mana arabaa hojjettiimi? Mana arabaa hojjetti? Mana arabaa hojjetti wayita baddu kana ammootuyyuu የመጨረሻ ቀን ቢሮ ነበረች. ቢሮ deebitee ቢሮ turte. Okay, dalagaan turre si bilbila galgala si dalagaa soqochuudha biiroo dheeyte. Asbuute masiin argina agarra. Namitti isiin bira dhayxe argite namitti way bira dhaqxee hojjechaa turte. Namittiin isheen bira dhaqxe sun ammootu narsinaat masaleenyaan biyya biraa deemaa jira kootu biiroo si deebisaa jetteeni biiroo deebiste. Cuma biiroodhaan naa bilbilti. Okay. Maqaan ishee eenyu? Simbool. Kanuma dhugaa simboodha maqaan? Simboodha wal bara simboodha. Simboo eenyu? Alamu. Dhalattu magaalaa eessatti Wallaggaa jettee? Wallaggaa. Okay, suuraa isii maxxansi ayyee amma akka reefu sanitti namni beeku yoo jiraate teekstii siif haa godhu. Inni gaa isaa amma jaalallee isaatti turtee waggaa tokko sagalee isiin dhageenye just jaalalama qofaafuu osoo hin ta'in lubbuun nagee qabaachuu isii akka ni jirti yoo jiraatte haa jiraattu. Isin galee sanuma baqa jiraachuma isii barbaade yoo ka jiraatu ta'ellee yoo ka isaa wajjin jaalala dhaabuu barbaaddelee itti himi. Garuu TikTok kanarratti akkamitti TikTokii namni barnuma fayyadama? TikTokii ni fayyadamti isiin? Duraan
TikTokiin fayyadamtu kana durayyuu. Okay. Oi qaamaan wal beektu moo isin online maanii wal bartani? Lakki onlaayiniidha malee. Online waggaa furasatanii? Yaa. Rabbu background akkamitti? Maasii jette ma yerumee rasiin hin jenne akka goota abbaa teekistii mati barreessiti yoo yerumte yerumee naan jedhi yoo jaarsa argatte naan jedhi jiraachuma keen barbaadaa teekistii barreessika. Ani teekistii nama isheen silkii ishee qabatu san waan hin jenneen hin qabu. Okay, Bilbilaan amma yookiin immoo bilbila kanaan dura namni kenneefi qabrachuu danda'a ammasii galee. Jettee immoo bareedduu asila. miciyyoon tanuma barbaadan obboleessa waggaa takkaa miti shaanillee barbaadi irra deebi. Kana biraan hafiinati kana. Nuyi si gargaara sagalee sii taana. Jaalatee Ani yoo kiisiin tokko barbaadaa jira. online jenne kun akka kana waggaa meeqa barbaachitee dheengadda dhiyoo hin heerumte naan jedha. Online jenne Ni jennee beeytanii ni bareedduu warra wallaggaati kun olaal rifeensisiitu daka jira. Ni beeytanii ni gaa'e simboo jedhamti. wallahi gurbattiimti kun iyyuu baara gurbaa nama sirriidha gurbattiimti kun. Isheen gaafachaa jirtu kun iyyuu. Reekoomoo reekoottanii. Hundi na bira jirti jaanuma kijibaa Qoy uummata laaflee. bakka harkee kan beene hundi. Nin beeka jee kakata yaa uummata. Maaki akkamiin teessitti fakkaata? In badde siikima tokko na jalaa badde lafa seen buute wallaale. Barbaade bakka kana booddee siikima waan jedhamu jala ejjeemu naaf su gaafan jedhu godhe nyaakotti herumteerti. Na bukkee taa'ee halkan na bukkee bulee maqaa isheetiin bilbila si fudhate. Dubartiin jijjiiramtee jirti akka duraaniiti miti amma. Ilmoo mataa gubbaa isin kaa'anii deeman amma. Isa iyyuu suuraa ammoo isatti kaa'an isa fakkaata. Dubartiin jijjiiramtee jirti. Gamoon keessa jiraadhu gamoon keessa jiraadhu kana. No, Maaki. Isiin haa heerumtullee wanna feetillee haa taatu waan naannoo eekoo bahiyoot manoor waan maaqnu falligo sii galee bakka ruhiidhaan ka jirtu kaan bichaa hubachuu barbaadan as jira hin jira akkanaan jettu bichaa Guys, yaa naagan nu galee jira bar. Dhageessanii miti jaalallee isaati waggaa 3 wajjaa soitanii mi silkiidhaan. Waggaa furetti. yaa Bilbilaan guys waliin agarree garuu bilbilaan waggaa 3 wal jaalatanii. Waggaa takka immoo hin badde bakka isiin jirtu hin beeku. Stiil bayyaarabaa hojjetti biirootti hojiirraa baateeti hojii biraa suuqachuuf biiroo dheeyxee jee kadhumaa ka hojjaa sun. Sammuu silkii isiitiin nama biraattuu kaasaa. Qo'i gize namni kaasu sun gize silkiis jalaa kaasee afaan Oromoo si dubbata. hin kaasani bar teekistii bichaa naa deebisan malee hin kaasani. Teekistiin sun afaan Oromootiin. Afaan Oromooti. I don't know bakka silkii isin kaasanii achumaan baddee jechuun badii tokko malee warii silloon asirra namni tokko nama waliin argini yoo walaltanis bar waggaa tokko nama jalaa baduun waan guddaa wanti miti guys nama wajjin hin jirre tokko yoo wajjin jiraatan ilmoo wajjin horattanii wajjin jiraatanii fa'aa rakkoon uumame kaatee badda nama silkiidhaan wal dubbisaa jirtan immoo haa namni silkiidhaan silkii keessaa wayii bee waa nama godhaare nama tumaa. I don't know. Beeku kanaafuu yoo simboo jedhamti. Bakka goddanyaa bakkee fudhachuu amma goddanyaa masaa fuudheta anko yoo akkatti na dhokatte barnaa deebisuu diddinatti naa softu maaliif illee yaani beektaa. So yoo na goddanyaa masaa fuudheta. Kamiifuu barbaadaa fitiin jedha hafuura si dhageessaa siniin jedha. Gurbaamti kun yoo goba ziira baay'isa dhiirri koo ijoollee durbaa zoor zoor hin barbaadu bar dhiirri koo baalegeedha bar. Gaasin hin jedhaan. Dhiirri koo wanti ijoolleen durbaa dhiira dhiistee deemte yeroo baay'ee dhiirri murteessuudha ni faggatee tokko bar. Anaan akkatti nagattee tokko bar. Kun dhuguma na fuudhaa itti nagattee tokko dubartii meeqa dhungataa wala kunnaa jettee nagattee badde bar. Na mindin ነው እና dhiirri baay'isoo akkan tanaa miti kanaaf iyyuu
Ijoollee irra narrabsinaa kan ijoolleen dhiiraa. Dhugoon ni jechaadha. Ijoolleen dhiiraa baay'ee na qaamiin qaban bar. Fuuchuu kana sodaatu bar. Isin gatii fuudha sodaatanii fi ijoollee durbaa ayyarri irratti dhiisu. Ijoollee durbaa mosaatii darbaa deemaa. Kanaaf ijoolleen durbaa dhiira 5 jaafaa osoo. Dhiirtii waa'ee dubartii haasawaa ta'insa rakkoo dubartii.